Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungun uummataa nageen keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha hawwata bajjii 1826 oduu guyyaa irratti qindeeffanii kan isin biraan kennu taate jalqaba irratti hangafoota oduu. Yeroo hunda maqaa Itoophiyaa kan kaasan pirezidaanti Doonaald Tiraamp har'a siyaamaa oolanii. White House Tiraampiif aangawoota olaanoo USA haleeluuf karoorsuu FBI'n ibsee. Pirezidaantonni USA fi Iraan waliigaltee waraanaa dhaabuu mallatteessanii. Somaalilaand leenjii waraanaa Israa'el irraa fudhataa jiraachuu himtee dhimma buufata waraanaa garuu haaltee. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isiniitiin kan isin waliin tu'u hangadaa walaabuuti amma oduu bal'inaan. Yeroo hunda maqaa Itoophiyaa kan kaasan pirezidaanti Doonaald Tiraamp har'a siyaamaa oolanii. Well, it's a great pleasure to be with my friend, the president of Egypt. He's respected all over the world, including by me, and our relationship has been very strong personally for a long time, and we're working together. We're helping him with a little dam project that I think you were very unfairly treated, if you want to know the truth, in Ethiopia. But we'll discuss many things, including trade, and we do a lot of business with Egypt, and we'll be discussing that. We'll be discussing the Nile, because the Nile's getting a little emptier than it should be, and that's what we're here to talk about, right? A dam was built in Ethiopia, and it's causing tremendous problems for Egypt, and I'm very aware. I had that deal settled, and then we had a rigged election, and somebody came in, and they didn't know too much about that deal. They were not going to settle anything, but we'll get back into it. We'll see if we can settle it up. Trump Itoophiyaatti hidhaan guddicha ijaarame Masriif rakkina guddaa uumaa jira. United States dhimma hidha haaromsaa irratti deebitee hirmaachuu dandeessi jedhanii. Pirezidaantii United States Donald Trump dhiibbaa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa Masrii irratti qabu deebisee kaasuun piroojeektiin kun Masriif rakkina hammana hin jedhamne uumaa jiraachuu isaa dubbatanii. Trump itti dabaluudhaan Washington ijaarsa kana irratti Masriif deebii kennuuf carraaqqiiwwan jiran keessa deebitee hirmaachuuf akka yaaltu akeekaniiru. Walgahii gumii biyyoottan G7 Faransaay keessatti deemaa jiru moggaatti pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisii waliin goyita dubbatanitti Tiraamp falmii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa ilaalchisee Masriin haala malee jal'inaan akka irratti murtaa'e dubbatanii dhimmi bishaan Abbayyaa xiyyeeffannoo guddaa marii isaanii akka ta'u akeekanii. Dhimma kana hooggantoota lameen jidduutti dhimmoota gurguddoo mari'atamaa jiran keessaa isa tokko jedhee ibsaniiru. Tiraamp pirezidaantii al-Siisii agarsiisuun nutis dhimma piroojeektii hidha xiqqaa isaa irratti gargaaraa jirra kun yoo sitti mul'ate Itoophiyaa keessatti haala malee jal'inaan akkasitti murtaa'inatti fakkaata jedhanii. Kana malees hooggantoonni lameen Abbayyaa ilaalchisee akka mari'atan sababni isaas Abbayyaan haala ta'uu malurraa xiqqoo hir'ataa jira jedhanii. Fuun dhimmoonni kunneen kanaan dura yeroo bulchiinsa isaanii isa jalqabaatti gara furmaataatti dhiyaatanii akka turan dubbatanii. Itoophiyaa keessatti hidhi tokko ijaaramee jira kun ammoo Masriif rakkina guddaa uumaa jira. Anillee haala kana sirriitti nan beeka. Waliigaltee sana fidnee nan goolaba jedhee ture itti aansee garuu filannoo hatame gaggeeffame namni biraa dhufee isaan dhimma kana irratti waan baay'ee hin beekan turanii. Isaan waan tokkoyyuu furuuf hin deemne jedhan Tiraamp. Garuu nuyi deebinee dhimma kana keessa linna jedhaniiru. Yoo furuu dandeenye ni ilaalla jechuun dabalataan dubbataniiru. Pirezidaantii al-Siisiin gama isaaniitiin yaada kennanii Tiraamp yaaddoo Masrii dhimma hidhaa kana irratti qabdu hubachuu isaaniitiif galateeffataniiru. Pirezidaantii al-Siisiin kabaja isaaniif qabu akkamitti ibsuu akka danda'u na jalaa fagaata rakkina dhimma hidha kanaa dhimma Masriif yaaddoo ta'e kana hubachuu keessaniif jedhe. Irra mirga wabii bishaan Masrii ni deeggartu jedhamanii yeroo gaafatametti Tiraamp deebii isaaniitiin hundumaafuu ani Masrii nan deeggara inni guyyaa tokko kaasee michuu kiyya jedhanii. Yaadonni kunneen erga Tiraamp gara aangootti deebi'anii asitti hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti haala kallattii ta'een yaada inni uummataaf kenne isa jabaadha. Bulchiinsa isaa jalqabaa keessatti United States marii Itoophiyaa Masriif Sudaan jidduutti gaggeeffameef haala mijeessitee kan turte yoo ta'u kunis jalqaba bara 2020tti wixinee waliigaltee uumuun xumuramee ture. Hidha haaromsaa guddichi Itoophiyaa guutummaatti maallaqa lammiilee Itoophiyaatiin kan deeggaramee fi daangaa Sudaanitti dhiyaate kan argamu yoo ta'u piroojeektii anniisaa ibsaa bishaanii Afrikaa keessatti isa guddaa akkasumas lafee dugdaa tarsiimoo misooma Itoophiyaati jedhama. Masrii yeroo baay'ee hidhi kun wabii bishaan isii irratti balaa dhaqqabsiisa jettee kan himattu yoo ta'u Itoophiyaan gamasiitiin bishaanicha haala akaawaa ta'een qooddachuuf piroojeektiin kun anniisaa maddisiisuuf dhimma dorgomaa hin qabne ta'uu isaa akkasumas biyyoota yaa'a gadii irratti miidhaa guddaa akka hin dhaqqabsiisnes cimsitee dubbatte. Yaadonni dhiyoo Tiraamp kaasanii jiru erga inni gara aangootti deebi'ee jalqabee ijjannoo inni falmii hidha haaromsaa irratti deddeebise calaqqisiisaa tureen tokko. Fulbaana 2025 keessa dhiibbaa hidhi kun bishaan Abbayyaa irratti uumuu Masriif rakkina guddaadha jedhee addeessee ture. Tiraamp lammiilee Ameerikaa kutaalee Virgiiniyaa keessatti argamanitti wayita himutti Itoophiyaan hidha addunyaa irratti isa guddaa ijaarratteetti. Kunis biyyoota yaa bishaan gadii irratti dhiibbaa inni qabu bifa gaaffiin dhiyeesseera.
Trump dhimma hidha haaromsaa kana dhimmoota walitti bu'iinsa idil addunyaa gurguddoo biroo kanneen akka walitti bu'iinsa Indiyaa, Paakistaan, Armeniyaa fi Azerbaijaan, Koosovoo, Serbiyaa akkasumas Israa'elii fi Iraan jidduu jiran waliin walitti fideera. Ji'a itti aanutti Trump mormii guddaa uumee kan ture hidha haaromsaa guddichi Itoophiyaa baay'inaan maallaqa Yuunaayitid Isteetiin deeggarame ijaarame jedhanii dubbachuu isaaniitiin yaada kana qondaaltonni Itoophiyaa yeroo sanatti kuffisaniiru. Qondaaltonni biyyattii piroojeektiin kun baay'inaan madda keessoo biyyaatiin dabalataan gurgurtaa boondii uummataa fi gumaacha lammiitiin kan ijaarame ta'uu isaa irra deddeebisaan dubbatu. Amajjii 2026 keessa Trump dhimma kana gara sadarkaa lola muudachuuf ture hambisuutti ol baasuun xalayaa pireezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisiif barreessan keessatti dhimmi hidha haaromsaa ajandaa kiyya keessaa qabxii duraa irratti kan argamudha jedhee addeessuun jiddu seenummaa Yuunaayitid Isteetsi dursamu kaasuun dhiyeesse. Xalayaa sana keessatti Trump marii Gibsiif Itoophiyaa jidduu jiru deebisee eegaluuf dhimma fayyadama bishaan Abbayyaa haala itti gaafatamummaa qabuun matuma xumuruuf qophii ta'uu isaa dubbate. Gareen qindaa'e White House Trumpiif aangawoota olaanoo USA haleeluuf karoorsuu FBI ibse. Biiroon qorannoo federaalaa Ameerikaa FBI dilbata darbe haleellaa dorgommii ispoortii UFC irratti raawwachuuf ture fashalsuun namoota haleellaa kana karoorsan 5 to'achuu biiroon haqaa USA tibbana ibseera. Biiroon qorannoo federaalaa Ameerikaa FBI dilbata darbe haleellaa dorgommii ispoortii UFC irratti raawwachuuf ture fashalsuun namoota haleellaa kana karoorsan 5 to'achuu biiroon haqaa USA tibbana ibseera. Abbaan alangaa akka jedhutti gamoowwan ollaa iddoo qophii kanaa jiran dirooniiwwan dhoo'insaa uumanii barbadeessuu fi iddoowwan akka murteessoo ta'an ibiddaan mancaasuun karoora haleellaa kana ture. Shakkamaan tokko torbee darbee Ohio keessatti to'atamee qorattoonni erga shira haleellaa kana qabate argachuu himanii. Abbootiin alangaa himata dhiyeessan keessatti namoonni kunneen yaada mankaraarsummaa amantii fi farra mootummaa calanqisiisaniiru. Daayirektarri FBI Kash Kaatel karoori haleellaa jedhame kun osoo hin raawwatamin to'atame jedhanii. Namoonni shakkamuun to'ataman Tyson C. Proper waggaa 19 fi Brian Umar Rowa waggaa 24 Ohio irraa, Michael Alan Thomas waggaa 32 California irraa, Daniel K. Scaridge waggaa 32 Missouri fi Abraham Hermosil Alvar waggaa 31 Nebraska irraati. Shakkamtoonni bulchitoota USA 4 irraa to'ataman kunneen yakka ajjechaa akka himatan biiroon haqaa ibseera. Akka himannaa dhiyaatetti shakkamtoonni kunneen jalqaba haleellaa diroonii raawwachuun namoonni akka rifatanii hokarka wachuu isa booda White House haleeluuf turanii. Dorgommii ispoortii qophaa'ee ture sanarratti namoonni affeeramuun argaman 4,300 ta'u kanneen 85,000 ta'an ammoo ala ta'anii daawwatanii. Himannaan manni murtii Alvarez irratti dhiyeessee akka mul'isutti gareen kun aangawoota olaanoo USA kanneen akka Donald Trump fi J.D. Vance akkasumas ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyahu fi dureessa addunyaa Elon Musk irratti haleellaa karoorsanii socho'aa turanii. Imanni dhiyaate aangawoonni olaanoo kaanis xiyyeeffannaa haleellaa kana akka turan mul'ise. Dorgommiin ispoortii haleellaa kun irratti raawwatamu karoorfame kan UFC jedhamu kun wayita pireezidaant Trump guyyaa dhaloota isaanii waggaa 80ffaa kabajatan akka ture ibsame. Yaaliin haleellaa kun jalqaba karaa Proper irra ga'ameen ibsameera. Haati isaa sagantaan qophaa'u guyyoota muraasa dura gaafa waxabajjii 2026 aangawoota naannootti bilbiluun ilma isiirraa shakkii akka qabdu gabaaste. Bittaa meeshaalee waraanaa hedduuf ergaa gareen kun waliif dabarsuun baay'ee akka yaaddofte ibsi. Gareen kun loltoota duraanii irraa kan walitti qabamanii fi qajeelfama amantii kiristaanaa kan talaagamanidha. Gareen kun sagantaa dureeyyonnii fi namoonni siyaasaa bebbeekamoon irratti hirmaatan kanarratti iddoowwan akkaan qaalii ta'an irratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwachuuf turan jedha himanni. Abbootiin alangaa shakkamtoonni kunneen garee hundeeffachuun waa'ee malaamaltummaa mootummaa akkaataa faayilii ibsatanii fi itti qabameef gochoota mootummaa hedduu irratti mufii qaban mari'ataa turan jedha. Kora biyyoota G7 Faransaaytti gaggeeffame irratti waa'ee yaalii haleellaa kanaa kan gaafataman pireezidaant Trump waa'ee kana hin dhageenye deebii jedhu kennanii. Biiroon haqaa USA akka ibsetti shakkamtoonni kunneen yoo yakki irratti mirkanaa'e tokkoon isaanii hidhaa umrii guutuu fi $200,000 fi 50,000 adabamu jedhe. Dilbata darbe White House waggaa 250ffaa hundeeffama biyyatti sababeeffachuun dorgommii ispoortii UFC qopheessee ture. Dorgommiin dirree Zeklaw jedhamutti qophaa'e kun waggaa 80ffaa guyyaa dhaloota pireezidaant Donald Trump walirra bu'e. Akkasumas sagantaan kun erga haleellaan sagantaa irbaata gaazexeessootaaf White House irraa gabaasaniif qophaa'e irratti raawwate ji'a lamatti kan qophaa'edha. Haleellaan aangawoota mootummaaf sirnoota gurguddoo irratti xiyyeeffate USA keessatti heddummataa dhufeera. Haleellawwan kunneen hedduun isaanii ergaa siyaasaan kan oofamanidha. Pireezidaantonni USA fi Iraan waliigaltee waraanaa dhaabuu mallatteessanii. Pireezidaantiin Ameerikaa Donald Trump fi kan Iraan Masuud Pezeshkian waliigaltee waraanaa dhaabuu sadarkaa jalqabaa mallatteessaniiru.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi kan Iraan Masuud Pezeshkiyan walitti galtee waraanaa dhaabuu sadarkaa jalqabaa mallatteessaniiru. Walga'ichi hulaa Hormuz irra deebiin banuu karoora Iraan deebisanii ijaaruuf kan oolu fandii doolaara biliyoona 300 fi qoqqophii Ameerikaan Iraan irra keessa kaasuu kan hammatedha. Akkasumas dhimmi sagantaa Nikulaaraa Iraan haala dheeressuun danda'amuu fi daangaa yeroo guyyoota 60 keessatti mariin akka irratti gaggeeffamu ibsame. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp wayita kana karoora nageenya dhiyaate deeggaruun waliigaltichi badii diinagdee mudachuuf ture akka baraaru eeraniiru. Waliigaltee xumuraa gaamuu baannaan Ameerikaan Iraaniin boombiin akka leeltu akeekkachiisanii fandii doolaara biliyoona 300 Iraaniif ramadame ilaalchisees Ameerikaan kan kafaltu osoo hin taane qabeenya Iraan jalaa ugguramee ture ta'uu hubachiisaniiru. Gama kaaniin pirezidaantii Iraan Masuud Pezeshkiyan sanadicha harba kaleessaa mallatteessuu mirkaneessaniiru. Afyaa'iin paarlaamaa fi mariisisaa olaanaa Iraan Mohammad Baagar Gaalibaaf ibsa miidiyaalee biyyattiif kennaniin waliigaltee mallatteeffame irratti hulaan Hormuz guyyoota 60 banaa akka ta'u ibsaniiru. Libaanosin dabalatee duulli adda waraanaa maratti gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatus eeraniiru. Gama ibaatiin Iraan dooniiwwan hulaa Hormuz keessa darban kafalchiisuu fi afyaa'iin paarlaamaa Iraaniif mari'atan ijoo Mohammad Baagar Gaalibaaf afyaa'ii TV biyyattii irratti taasisaniin yeroo waraana dura turetti hin deebinu jechuun himaniiru. Itti dabaluunis Iraan hulaa Hormuz irratti to'annoo qabdi akkasumas tajaajila kennaaf kafaltii fudhachuu itti fufna jedhani. Hulaa Hormuz murteessaa ta'e kana keessa dooniiwwan darban guyyoota 60 kafalchiisuuf jalqabdi jedhaniiru. Tiraamp fi pirezidaantii Iraan waliigaltee mallatteessan Teheraan uumaa biyyoota galuu galaanaa kaan waliin ta'uun ulaan Hormuz akkamiin bulchina kan jedhu irratti sanada bal'aa qopheessu. Ameerikaan Teheraan mirgasii kabachiisuuf tarkaanfii humnaa akka fayyadamtu amantus biyyoonni galuu galaanaa fuulduratti gibira isaan kafalchiisuu tasumaa hin barbaadan jechuun aanga'aan tokko dubbataniiru. Somaalilaand leenjii waraanaa Israa'el irraa fudhataa jiraachuu himtee dhimma buufata waraanaa garuu haalte. Israa'el Somaalilaand keessaa buufata waraanaa kan hin qabne ta'us humnoota poolisii fi waraana biyyattii leenjisaa jiraachuu ministeerri ittisaa Somaalilaand Mohammad Yusuf Ali harbaa kaleessaa beeksisanii. Israa'el Somaalilaand keessaa buufata waraanaa kan hin qabne ta'us humnoota poolisii fi waraana biyyattii leenjisaa jiraachuu ministeerri ittisaa Somaalilaand Mohammad Yusuf Ali harbaa kaleessaa beeksisanii. Yeroo kanattis naannoon uummata ofiin bulchuuf fottoqxee jirtu kun seektarawwan qonnaaf dameewwan biroo irratti Israa'eliif gaaffii hirmaannaa investimentii dhiyeessuunis gabaafame. Yusuf Ali qaama jilaa ergamaaf torban kana gara Israa'el imale keessaa tokko yoo ta'an kunis daawwannaa jalqabaa pirezidaantiin Somaalilaand Abdurrahmaan Mohammad Abdullaahi taasisan hordofeeti. Daawwannaan kunis erga Israa'el muddee darbe keessaa biyya jalqabaa Somaalilaand akka biyya birmadummaatti beekamtii kenniteef taateen booda. Gaanfa Afrikaa teessuma lafaa bakka murtaawaatti argamu irratti argamuun kan isii fayyade Somaalilaand erga waraanni waliin biyyattii mudatee booda bara 1991 Somaaliyaa irraa fottoqxees bulchiinsa ofii kan bu'a qabeessa ta'e akkasumas nagaa fi tasgabbii fooyya'aa agarsiisaa jirti. Somaaliyaan beekamtii Israa'el Somaalilaandiif kennite kan kuffiste yoo ta'u tarkaanfii kana weerara yaadame raawwatame jechuun birmadummaa isii eeruun dubbatteetti. Gabaansi Somaalee Gaardiyaan dilbata darbe akka ifoomsetti Israa'el buufata sassaabbii odeeffannoo iccitii Somaalilaand keessatti akka bantee fi dhimma buufata waraanaa Israa'el dhaabuuf malu irratti mariin akka jiru gabaasee ture. Yusuf Ali yaa'ii dhimma daldalaa kan ministeerri dhimma alaa Israa'el Teel Aviv keessatti qopheesse moggaatti miidiyaa Reuters waliin haasaa taasisaniin gabaasa Israa'el naannichaa keessatti buufata waraanaa dhaabuuf mari'ataa jirti jedhu oduu sobaa jechuun kuffisaniiru. Somaalilaand keessatti bakki waraanaa Israa'el buufanni waraanaa hin jiru jedhaniin poolisiin Israa'el garuu Somaalilaand gargaaraa jirti jedhaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.